Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jirtu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaaqa qabu bakka jiraatanii bakka eeggamtanii egaa kaayyaan tun maalirra jirti samoona tanamaa badde jechuun keessaniin ooluu egaa kamaal akkana balleesse immoo walumaan ilaalla viidiyoo kana agaduma ilaala warri qotee bulaa jaalattan egaa kaama yeroo kana yeroo waqtii ganna qonnarra jirra. Yoon kana jedhu hojii kaanis dagadheetii miti hojii babbareedaa ta'e qabadheen kara keessan dhufaatoo jira erguyyuu hin naqinaa isiniin jedha ammaaf ka har'a qonnarra jirraa guyyaa facaasati har'a facaasaa jirraa facaasadhaan maal akka qophaa'u isin biraan hangaa sanyiis madaabaraanis boodarra hin dhufa amma immoo waa'ee nyaata jechuudha ganama guyyaa irratti maal nyaatu galgala waggaa dhufan maal nyaatu kan jedhuun isa qopheessuuf har'a kaa guddii waan biraatidha. Qonna jechuun dadhabbii ni qaba gaafa galis akkasumatti si gammachiisa wanti dafqitee nyaatte si gammachiisa waaqayyos akkasuma jedha dafqa kee nyaadhu jedha waan ta'eef jechuudha isa immoo fireetti godhu waaqayyoodha amma boloqee kanaan nan qote malee hin binne wanni ani bitu siniin jedhee tan jira. Egaa wanna qotamuu qabu hundaan qotadha galata waaqayyoo abbaan manaa kootillee nama xaarachuu jaalatudha galata waaqayyoo anis akkasuma jechuudha ani hojiin tuffadhu akka namaallee kana jedhee argaattu warri nafaana turtan jechuudha na kanaafuu har'a gabaabumatti isa keessa seenuu osoo hin taane har'a kunoo boloqqee fi boqqolloo walitti affeelen galgala hoggaa galan dadhabanii hoggaa galan kun golgaalaa maasaa keessa namoota baay'eetu jira kun golgaaloodha kun immoo hin qotaa kun immoo minaan geessa hundi keenya yoo ligafiigne amma gaafa galan galgala buni daffee qursii bunaatiif asitti kunoo boqqolloo fi boqqolloo walitti naqadheetan jira jechuudha akka argaa jirtan waliin ga'ee guuree bareecheti kana amma bishaan itti naqeetanan dhiqee raawwadheetan biradistitti naqee walirra godhadheen egaa kaammoo kara waxii kiyyaa deema jechuudha egaa waxeen misaan geessa yookaan immoo laaqana jechuudha laaqana alatti nyaatu ka warra hojjetu waraabu kana naaf hubattu hojii kiyya qofan isinitti argisiisa maaliif tariitii maaliif akka waraabu namoonni baay'een tarii beekuu dhabuu danda'u waan ta'eef gongumaa warra hojjetu ani warra hojii humnaa hojjetu waraabee gadi lakkisu ani yoo tarii abbaan beekaa ta'e hubateen asitti nyaatadha. Kanaan ijoollee hoo nyaata hiitu maaliif nutti argisiisan jechuu dandeessa warra dafqutu nyaata kana kanaafan akkanan dhiyeessine biddeen walumaa galatti already waxee biddeenan hidhe bakka lamattan hidhe warra dhiiratiif warra dubartootatti jechuudha kanaafuyyuu hundumaayyuu kuliin hidhee fi warra dhiiraa sahaanii akkana aanu kana irra darbaadha guddaadha sahaaniin immooyyuu akka bitaa an bakka hin ta'etti bitaatti aanu immoo kan dubartootatti garaagarummaa bichaa guddaaf xiqqaan godhe malee hidhaa distii tokko keessa inni dhee biddeenan qopheesseef jechuudha maaliif daabboodha jennaan lakki warri dafqe kuni keessattuu maasaan golgaaloon ulfaatadha biddeen nyaachuu qaba waan naan jedhaniifan jechuudha asitti immoo kunooti laala summichi sasinnaa bilchaachaa jira kunoo akka argaa jirtan ol guutee minaan duratti sun kunoo bidaristii guutee waggaa dhufanam kana soogiddatti godheen baasen saanitti qicee buna daffisee kana fakkaa jedhanii too nyaatu jechuudha akka argaa jirtan kunoo laalama tiktik jedhee bishaanuu gadi fixachaa jira jechuudha gaafa bishaan fixatu ga'e bilchaana isaa chee godheen achiin boodatti irraa baasen buna irratti oo'aa yeroo isaan galanitti immoo oo'aa ta'a baay'ee xiqqoo oo'aas miti qollaas miti jiddu galeessa dadhabanii maasaa daawoo dhufan jechuudha egaa qophiin kiyya har'a kana biddeenii fi summuun affeelee egaa akka naannootitti summuun kun maqaa adda addaa qabaachuu danda'a maaliif nan beeka waan ta'eefuyyuu akkuma naannoo keessanitti maqaa isaa azalatti naa barreessitan jechuudha kun biristii jabaattan affeelee namoonni kaakman isiniin jedhe kan qotutu jira kan gargaarutu jira warroonni golgaalan jira dubartoonnis jechuudha golgaaloo jechuun isa keessaa aramaa baafate keessa deemanii too qulqulleessan jechuudha maaliif sanyiitu facaa waan ta'eef sirritti bareeduu qaba waan ta'eef haala kanaanan qopheessee isin immoo waan naan jettan hin beeku viidiyoo kana yoo laaltan viidiyoo itti aanu immoo akkamitti sanyii akka faca'u maal wajjin akka facaafnu xeefidha. Already xeefii illee maali xeefii akkamii akka facaafnu borummoo xeefii akkamii akka galfannus isinii fanneessa muuxannoos isinii taajoolle ilmi namaa dugdi biyya keenyaa qotee bulaadha. Kanaafuyyuu qonna jaalachuu qabna isiniin jedha nagaa naa ta'a baay'ee.